PPP inni lammaffaa yoom jalqaba? Akkam jirtu fayyisaadha. Egaa yeroo darbe akkuma isinitti himee ture PPP inni lammaffaa eeyyamameera garuu yeroo application isa jalqabamu hin beeknu jennee turre. Akkuma yeroo darbe waadaa galetti yommuu PPP inni lammaffaa application isa jalqabamu gurra simbuusa jedhe akkuma turetti har'a isan isinii qabadhee dhufee jechuudha. PPP inni lammaffaa application isaa bor amajjii 11/2021 jalqaba. Boru amajjii 11/2021 PPP inni lammaffaa application isaa banamaa jechuudha. Egaa application PPP inni lammaffaa kuni bakka lamatti qoodameeti kan inni kennamu. Amajjii 11 gafa 2021 inni jalqabu kuni yeroo jalqabaa warra yeroo jalqabaaf PPP fudhataniif kennama. Kana jechuun warra kana dura PPP fudhatanii turaniif jechuu miti. Warra kana dura PPP hin fudhatiniif kennama. Inni gaafa amajjii 11/2021 jalqabu kuni jechuudha. Warra immoo kana dura PPP fudhatanii turaniif ammas immoo lammaffaa fudhachuu barbaadaniif immoo amajjii gaafa 13 jalqabee applicationii fudhachuu jalqabu jechuudha. Isaaniifis immoo amajjii 13 jalqabanii gaafa roobii jechuudha. Applicationii fudhachuu jalqabu kanaafu apply gochuu dandeessu jechuudha. Inni kabiraani eessatti apply goona ka jedhudha. Egaa yeroo darbe PPP yeroo darbe EIDLC liqeessuu irratti baankota warra gurguddoo beekamoo ta'an warra akka Bank of America ta'an kanatti liqii kana baay'ee isaa kenne. Amma yeroo ammaa kanatti immoo SCBA'n baankota warra xixiqqoo ta'ani Community Development Financial Institution warra jedhaman yookaan immoo Community Financial Institution warra jedhaman kana duwwaatu kenna yeroo jalqabaaf warra credit union yookaan immoo baankota xixiqqoo naannoo keenya jiran kana naannoo keessan jiran kanati yeroo jalqabaaf PPP kana kenna. Isaa booda kan baankonni gurguddoon kennuu jalqabanii jechuudha. Egaa kana fakkaataa applicationii qaba. Application formii ni jira. Application formii ni jira kan haara'ee gaafa amajjii 8 ba'e formiin amajjii 8 ba'e ni jira. Isa kana wajjin formii kana wajjin ilaalla. Ammas immoo formii kana yoo print gootanii guutuu barbaaddanii video kanarratti linkii isaa isiniifan kaa'a. Egaa kana fakkaataa formii isaa sana application formii isaa sana wajjin ilaalla. Formii sana guuttanii print gootanii akkuma isiniin jedhee local bank credit unions yookaan immoo community financial institutions warra naannoo keenya warra xixiqqaa kana baankota xixiqqaa kana biratti dhaxxanii application keessan amajjii 11/2021 qabdanii application keessan galchachuu ni dandeessuun jedha. Amma gara application sana ilaaluutti deemname wajjin. All right, applicationin paycheck protection programmii isa warra reefu dura fudhataniif warra kana dura PPP warra loonii warra hin fudhatiniif applicationin isaa inni isa kana kun egaa warra kana dura PPP hin fudhatiniif jechuudha. Addana kana check waanedha. Sole proprietary yoo ta'e sole proprietor, partnership yoo ta'e partnership kan businessiin keenya akkamittiin akkan established ta'e addana kanatti select goona. Doing business as jedhu kana DBA sole proprietary maquma keenyaan hojjetnu ta'e maquma keenyas keenya yookaan immoo maqaa biraa qabootee businessiin keenya isa keenya year of establishment barakam
hojii kana jalqabne yookaan immoo biizinesiin kun established dhaabbate seedhu nageenya legal name nix code kuni egaa biizinesiin adda addaa koodii qabu IRSin ka kenne kana eessarraa argattu tax returnii keessanii barreen gaddaarra dhattanii schedule C irra nix code ka jedhu laaltanii isa koodii sana addana kana keessu jechuudha. Asitti social security yookaan immoo EIN qabdu ta'e EIN keessan gashitu addana kana irratti dhufeeti average monthly payroll dha. Yoo hojjetoota hin qabnu hojjetaa hin qabnu ofuma keenya ta'e tax return keenya bara 2019 deemneetoo schedule C irra deemnee laayinii 31 irra ka jiru laayinii 31 irra ka jiru fuuneetoo ji'a 12 irra schedule C line 31 irra ka jiru ji'a 12 irreetoo isa argannu sana addana kana keenya jechuudha. Fakkeenyaaf line 31 schedule C irra ka jiru 12,000 yoo ta'e waggaatti 12,000 yoo ta'e net profitiin schedule C line 31 irra jiru ji'a 12 yoo irruu 1,100 gahaa jechuudha. 1,100 jechuudha addana kana ka galu. 1,100 kana 2.5 baay'ifnee idil loonii fudhannee irra yoo ta'e itti daanee isa giraantii malee giraantii ittiin daballu idil loonii pilaasitti gotti daanee addana kana keenyaa jechuudha. Addana kana immoo hojjetaa meeqa qabna isa jedhu hojjetaa number of employees kana addana kana goona. Maallaqa kana maaliif fayyadamna ka jedhu addana kana goona mindaadhaaf yoo ta'e rentiidhaaf addana kana selectii goonaa jechuudha. Itti fufee gaaffii daha kana jiru deebisuu qabna tokko tokko isaa dubbisnee isa kana duwwaa miti daka kana sin jira isaan kana dubbifnee addana kanarra inishaalii keenyeetoo irratti mallatteessuu qabnaa jechuudha. Daka kanatti dhufnee irratti mallatteessinee akkuma isiniin jedhee community bank yookaan immoo credit unionii dhiyoo keenya jirutti deemneetoo applicationii kana gashannee fudhachuu jalqabnaa boorii qabee jechuudha. Boorii amajii 11,2021 qabee jechuudha. Inni kun egaa warra reefuu yeroo duraaf liqeeffatanidha. Warra yeroo duraaf PPP loonii kana fudhachuuf apply godhanidha. Warri egaa liinkii kana viidiyoo kana jalan sinii kaa'a foormii kana liinkii isaa. Warri immoo kana dura PPP loonii kana fudhatanii turanii isaan immoo applicationin isaanii isa kana fakkaata. Isaanis waluma fakkaata garuu eddeen itti adda ta'ee addana kanatti isa dura tu garasa warra lammeeffaa fudhatu kanaatti si'a lammeeffaa fudhatu kanatti tun deebiin addana kanatti sila kan hin caqasiin hafee warri hoteela keessa hojjetani biizinesiin keessan hoteela yoo ta'e yookaan immoo reestoorantii yoo ta'e biizinesiin keessanii schedule C line 31 irra jiru 12 erga irtanii booda 2.5 baay'iftu miti. Warri hoteela yookaan reestoorantiin isaanii reestoorantii kata'anii 3.5 baay'isu. Okay? Kuni warra reestoorantiin ta'ini kan 2.5 baay'isu. Warri reestoorantii ta'anii 3.5 baay'isu jechuudha. Isa addana kana ji'a 12 firanii addana kanatti argatan sana schedule C line 31 irra jiru 12 erga iranii booda addana kana sataa'u average payroll jechuudha 3.5 baay'isu yoo reestoorantii ta'an. Egaa addana kana dhufneetoo inni kun akkuma sasilaati payrollii footee payrollii baasii adda addaa yoo ta'e addana kanatti mortgage utility isa jedhu kana mortgage mana dhuunfaa keessa jiraannu miti utility mana dhuunfaa keessa jiraannu miti ka biizinesii keenyaa jechuudha. Addana kanatti yoo dhufnee yoo yeroo lammeffaaf liqeeffanna ta'e PPP loonii kana addana kanatti PPP first draw serial number jira ka dura fudhannee SBA loan number isa yeroo duraa fudhannee addana kana keenya
Egaa akkuma kana dura ibsine PPP loonii si'a lammeffaaf fudhachuu fi galiin keenya inni 2020 isa 2019 wajjin compare goonu percentage 25 kan gadi bu'e ta'uu qaba ka jedhu laallee turre. Egaa kwartarii tokko filanneetoo fakkeenyaaf bara 2020 keessaa galiin keenya April, May, June gadi bu'ee yeroo ta'e kwartar lammaffaa barreessina addana kanatti Q2 enna yoo April, May, June bara 2020 galiin keenya percentage 25 gadi bu'ee yeroo ta'e isa kana kan wajjin compare goona kwartarii lama bara 2019 wajjin jechuudha. Egaa gross receiptiin walitti qabaatti galiin keenya kwartarii 2 meeqa ture isa jedhu addana kanatti barreessina. Bara 2019 immoo kwartar 2 galiin keenya meeqa ture kuni jechuun egaa April, May, June ammam ture bara 2020 bara 2019 April, June, May meeqa ture isa jedhu asirratti barreessinaa jechuudha. Achi dhufeetoo isaa booda gaaffii sila kasilaa wajjin wal fakkaatu kana deebisuudha jechuudha. Isaan kana gaaffii isaan kana tokko tokkosaa deebifneetoo yes no jedhu tik gooneetoo dhufnee dakanatti mallatteessina. Egaa kana fakkaataa odeeffannoo haaraa yoo arganne update singoona best one financially subscribe like share gochuu hin dagatinaa. Guyyaa gaarii.